nurraa oolchuun akka waan lubbuu addunyaati jedhee namni himu isini hadiisa kana hojiitti hiikaa rabbi yoo sodaattan. Namni lubbuu takka baase akka waan lubbuu addunyaati baasee jettani hadiisummaan kun ijoollee Suudi Arabiyaatiif maaf hin taline bakka sanutti karaa gabbaasati. Bakka waan kana bakka sagalee gabbaasaa karaa nurratti lubbuu ijoollee kana dhoosaa dhufee jira. Hin jallisaa. Ayyee. Dachaneero. Dubbadda amma online jirra live jirra gara nama 600 jala tuuragaa jira. Wanti keessan akka sagalee itti yeroo takka isin muutii godhadhaa atis Kamal malee muutii keessan muutii godhadhaa afaan Amaaraatiinis afaan Tigreetiinis. Kanaaf obboleeyyan kiyya karaa Feesbuukaatiinis Kamal Kingi achumaan dhufna. Duuli banamee jira feestaalii har'arraa daqiiqaa 2-3 tiiktookii waraaba daawunlooduu godhaa feesbuukatti galachiisa. Wanni inni naan ishee kootii duulamaa kaasee jaalala warri biyya faranjii hin qabneef jaalala warri biyya Afrikaa hin qabneef ijoolleen Suudii isin qabdi. Mata irratti warri addaraasha isin qabanii wanta isin godhanii waa hunda isin badhaasanii isin gallakkisa. Uummata saniitti har'a beelaan dhumaa jira. Ji'a 8 waggaatti tokkotu jechuudha. Beeka mootummaa hojii kan akka majlisa federaalaatti ka kiristaanaatis akka charchiitti ka pirezidaantiitis hundi keessan islaama kiristaana asoo hin jenne paappaasiinis paastariinis sheekooniinis mootu har'a koronaan hin jiru. Lolli hin jiru. Nuut godha agarraa please yeroo takka hanga dhufanii. Amma ji'a sadi xumurree kuma ji'a afuraffaan deemaa jirra. Adan kuna uummanni asitti dararaa duraanii itti gallaban kan kun baamana saagarree asitti suuraa jaraan qabu ati gizee banatte suuraa jaraan duuba ati gizee mana kee banatte suuraa jaraan duuba kaaye ani waa takkatti isinitti himu ajaja nama tokkoon dhaga'an dawwaltee jirti ijoolleen dawwaltee jirti amma sheer godha akkas namni xiqqaata dhiiroo nama waama abdii faa dawwalan bilbilli kun kamana hidhaati. Halo abdii. Alaikum assalam. Nagami akkam? Nu bira 19 koodha. Amma anillee laayivii seenee jira xiqqoo meesii reef namni seenaa jira. Xiqqoo mabas dhiiroo ergaa keessaniin dabarsitanii xiqqoo daqiiqa 5 takka turii deebisime oo cufte tola. Rakkoo qabu amma seenaa ifirayta. Laayivii seenee nama 207 haga nama 300 takka jala galee ol fuudhi nu dhagaa jiran. Ayyee bareeda ijoolleen keenya sheeraa kun waan nungeenye. Kalaas xiqqoo akkatti ati sagaleen kalee isin waraabne suni waraabamee feesbuukii mararraa bakka garagaraatitti daddarbee jira. Peejii Muniirii birattillee Muniirillee viidiyoo dalagee sanillee maxxansee gara 100 ilaalame. Ammallee asumarratti ergaa san akkasi dabarsitanii ijoolleen xixiqqeessanii waraabanii akkasuma faffacaafna jennee walii gallee reef anatu reef amma seenaa jira nama 340 nama 350tu jira. Shirriyaad faallee dhagaanii Muniir faallee dhagaanii namni dhageenye hin jiru ni dhufnaa jedhanii. Aye, obboleeyyan
kubzii takkichaa kana. Ji'a 8 abdii jiruullee kana isaa isinii wajju mana si tiktok irraa ijaa ture. Arra garuu mana hidhaa keessaa booyaa jira. Arra mana keessaa booyaa jira. Isinis karaa kanumaa beeka. Gaafa achi seentan nutti hin boo'ina. Nuti gadi baanee yeroo isin iyyinu yoo isin isheen hin goone yoo dhibbaatii gootanii nama nuun finne yoo rikardiillee nu waraaban. Sa'aa takka tikeet baali risiita qarshii riyaala 30 mana hidhaa keessatti kardii keessaa waraaban rikardii nu gootanii keessaan inboksii ni gootanii takistii gootanii bilbila keenya fudhattanii nuuf erguu dadhabdan dadhabina keessan. Meeqaleessa ka afaan Tigreetiin dubbate kan afaan Somaaleetiin dubbate ka afaan Oromootiin dubbate namnummaan tokko rikardii akkamitti nama 500 as gubbaa jira. Waan biraatu sakandii takkatti rikardii gootan. Yeroo abdii jiruullee dhufe hundi keessan rikardii godhaa poost godhaa. Hayi waan biraallee dadhabdan rikardii godhuu dadhabdan gisee gadi buune ganda jaraa geessine sagalee wanta boonaaf nuti wanni bakka takka walitti qabneef hawaasni biraatis ni jira. Akka Itoophiyaatti sagalee ta'uu qabna. Paawara nu ta'a humna nu ta'a kun siyaasaa miti. Kanaaf nuti kanaaf hayi amma mana Tigreewotaa seennee mana Amaaraa seennee warra afaan Amaaraa dubbatu mana afaan Somaalee seennee warra Kibbaa seennee mee viidiyoo isa poostu godhaa fidi jennaan eenyu nutti haa fidu. Kalee nama 800 mokumaa ol ilaaluu ture. Namummaan rikardii nu godhe rikardiillee nu gargaara nu waraaba amma kana sagantaa keenyaatti dhaggeeffata. Reefkillee yoo du'e reefkallee irraa baasuu didan. Nama jechuun nama lubbuun isaa baate abdii cufullee kunoo kakatee nutti himaa jira. Sagalee isaa dhageessanii jirtan. Reefni lubbuun namaa jiraa fi du'aa mana tokko keessatti lakkoofsaa hodhiin isinii himuu dandeenya. Deemaa fi reefka irraa baasaa warri abbaa garaa uummanni abbaa garaa jirtu. Nuti uummata keenya akka galaniif sagalee ta'uu jirra malee deemnee bashannanuu dadhabneetiin gastirra teenyee kooflaa shamarran dargaggoo hojii teenyee koofluu dadhabneetiin feestaalii ajaa'aa kana mee uffadhaatiin bulii kan bulii dhiisaa maaliif uffatee yaadaame warri mana hidhaa Oromoo san keessa mukayyafni irratti cufame jechuudha. Hanqan tokko ajaan isaa qaama kan akkamiin nama mateessa mee uffata keessaa dhiirtii qaama rakkoon qabu dubartiin illee ijaaba barri daa'imaa ofiisuuti wanta irratti rakkoon qabu. Shamarran keenyaas ilmoo keessa qabatan huccuu ijoollee gubbarratti huccuu ta'an feestaalii kana daa'ima keessa uffisa sagalee keenya uummataaf ta'a. Sheekh Hamid Ibrahim Ustaz Yasin Nuru, Ustaz Abu Bakar, ummatu akkasitti dhumaa jiru keessatti hajii gootanii galtan. Ummata kanaaf gadi bahaa sagalee ta'a. Dhugaa jirtuun isinii hiba. Isin kadhanna nuti amma isin keekuu keenyaa akka sagalee keenya nu dhageessistanii. Biyyuma isin hajii duraa gootanii deemtanii uummanni keenya akkuma jiraachuu jira. Jaalattanuu jibbitanuu. Biyyuma isin hajii gootanii hawaasni jira itti simatee cinaa mana hidhaa keessatti beekuudhaa fi beelaan du'aa jira. Dhiiga haqqisaa jira. Dhukkubsachaa jira. Reeffi isaa tallaajaa dhiisanii mana keessatti achi keessatti jiraawatti ajaa'aa jira. Ustaadota keenya, ulamoota keenya, majlisa keenya kasuudii dheedha keessaa bu'u. Itti gaafatamaan majlisa federaalaa dhiyoo tana suudii jira. Waan kana biliis. Mootummaadhaarraa alhamdulillah. Mootummaan nama keenya eega jenne. Mootummaan kan nu keessaa bahee eega jenne. Majlisniinis keessa eega jenne. Har'a mootummaan suudii tikeeta isinii qopheessitee isin hulaa itti cufattanii lammii keessan
warra shaangulliitii booyitii kana gaddiftan achumaanuu dhaamsaa ta'u xiqqoo ishii tiktook irratti dhiibbaa waan qabu. Yookaan dhiirti biyya arabaa ta'e yoo ta'u gongore tiktookiin kun isinaaf bakka ajjatan hin jiru dhugaa jirtuun isin hima. Kabajamuu qaban ifitti hin dhiisina. Gaafa badiin biyya arabarraa mul'atte biyya faranjii hakum takka waa balleessi Itoophiyaa keessa hakum takka waa balleessi ajandaan ta'u ka biyya arabaa isinuma ifitti keessaa jiru dhugaa jirtuun isin. Isini garuu warri miliyoonaas lakkoofsu. Warti duudaa biyyaatillee tiktokillee feesbuukaatillee isi oromiyaan cinaa biyya arabaa keessa jira namuu jijjiiramuu deeme malee daansii taphachuuf miti. Arra garuu uummata kanaas sagaleedha. Uummata hidhee maskiina jaaf miliyoona meeqa buusu. Yeroo nama tokko dhukkubsatee jee uummatni hawaasaa buqqee jee miliyoona meeqa buusu uummanni biyya arabaa. Badii isaanii malee ajandaa godhachuuf barbaada. Hammeenya isaanii malee ajandaa godhachuuf barbaada. Rakkina isaaniitti dubbachuu garuu ani rakkinni ijoolluma biyya arabaatti nama sagalee isin hin taanellee jala hin yaa'ina. Gaafa hamtuun isitti dhufee namni isin sagalee hin taane carbee haasee. Kanaaf obboleeyyan keenya arrarraa jalqabee aktivistii tokko miidiyaan OBN, BBN, Kuushi yoo BBCdha yoo sagalee isin hin taane jalaa yaa isinii miliyoona naqi hunda isaanii yoo ijoollee biyya arabaatiidha sadarkaa kanarratti yeroo akka keessanitti yoo isiniif sagalee hin taane abbaa feetan jedha anaatti isin jaa maal isinii godha maal isinii godha bar nama lamaa fi nama sadii miti nama kuma xariqul kalbii riyaad qofa nama kuma diida birraa hanga kuma soddomii jira shumeetii akkasitti jira kamishmisheetii nama kuma meeqaa jira. Lubbuun nama takkaa waagaa qabdi. Lukkuun bar waagaa qabdi bar. Har'a lukkuun lukkashii kuma tokko taate. Kuma lama taate jaanisa. Lubbuun hoolaa kuma diidam taate. Har'a lubbuun nama keenya saruu nama keenya gaafa lubbuu meeqa wareegee saba isaatii fi faamilii isaa gargaaraa jiru. Hiyyeessa ilmaa miskiinaa qotoyyoo irra gurguree Oromiyaa kanaaf Itoophiyaa kana gargaaraa kan jiru. Har'a namni faamilii nama 15 gargaaru Itoophiyaa san gargaaraa jira akkasitti beekaa warri biyya arabaa. Warri biyya arabaa warqiidha. Warri biyya arabaa gaafa dhumee amataa fi amata lama duguggaan irra ga'ee booda sagaleen isaanii dhaga'e. Maali? Akkana tonkamu. Wal ijaaraa, wal quba qabaadhaa, furmaata. Baangaaliinis hidhamteetuma galti. Suudaaniinis qabamteetuma galti. Hundinuma gala. Kuni maali akkanii rakkinnumaan rakkina akkanaa takkaa dhageette gaafa mallasaa guyyaa 7 irraa hanga guyyaa 20 takkatti lisbaasee inni torban. Gaafa Alamaariyaam Dassaalany akkas. Maali obboleeyyan keenya har'a mootummaa keenya eega jenne. Maali akkanii namni feestaala kurtuun deemee shaantaan dhufaa jaatu. Abbaan fedhe galee fedhu haa deemu fedhu gorsi achirratti garuu amma nuti rakkina barbaadu. Gaafa uummanni kun galee carraa hojii mootummaan achitti haa baasuuf haa gorsuuf gaafa san irraa dubbatu. Amma garuu akkamitti disbaasee footoo kaasee mootummaa Suudiitti kunoo disbaasee jennaan mootummaan Suudii xiyyaaraa tikeetii isaan mura hin kijibina. Isaan achitti yeroo meeqa nuti imbaasii Suudii deemne biyya Faranjii kanatti. Nuti guyyatti meeqa baasnaa ni beekanii nuun jaan. Nuti halkan takka bulchuun feenu jaan. Nama yoo haddaraa takka qabame yookaan nama waraanee qabame san qofa hammisna. Yookaan madaamisii hojiidhaan rakkina na qabe hawaa hatte. Kana malee nuti biyyi teenya addunyaa guutuu ambaasii isaa disbaasee goonaa xiyyaararra keenyaa jaan yeroo dhibba takka dubbatan. Mootummaa Suudii jettanii sun barbaajessina. Obboleeyyan keenya isin jaalannaa leencoo baatii kabajaadhaaf fi ulfinaan uummata keenya kamana hidhaa keessatti ji'a 8 waggaa tokko dhukkubsatee hadurees du'ee haafis nu jiru haafi nu galchu. Lisbaasee qofa waraqaa footoo fuudhee irrumatti chaappaa dha'uudha.
Maallaqni isin hin barbaachisu. Suudiin baasa tikeetanii beektan. Kanaaf obboleeyyan kiyya akkuma wantaatti itti fufaa kubzii kana kunuunaa. Kubzii kana agartaniimi. Kubzii goggogaa ta'aa jedhamee guyyaa takka guutuu jechuudha. Itti fufaa. Ayyee Munir galatoomii wanta akka waa lama jechuu barbaade. Maali sunis icciitii ijoollee Suudi Arabiyaa. Mee ijoolleen Suudi Arabiyaa kun ijoollee bakka biraatirraa yookiin maali icciitiin isaanii yoo jette gaafa dhuftu beelofte wanti jarri beelaa beeytuuf tokkoffaa gaafa dhufnu midhaan malee torbee tokkoomi guyyaa kudhanii bishaan malee teennee beeyna beelofne. Inni kun waan ofii beeyteef nama beela'e beeyta. Lammaffaa qarqaarsa adda addaa keessatti rakkoo adda addaa ka biyyaa waa'ee miidiyaa keessatti amma immoo dhageeffadhaa warra sadii sagalillee waraaba'a. Tokkoffaa biyyi tun nama jabaa qabdi amma sa'a kanatti. Sanuu nama jabaa keessaa nama kenna. Sagaleen jiru. Ijoolleen mana hidhaa jirtu isintu jaran beeyne malee jarri isin beeyi. Isin beekuu keessa dabranii maqaa keessan tokko tokko isin waaman. Maaliif isin waaman? Waggaa 20 isin jirtan. Waggaa 20 waggaa 30 sadarkaa amma jirtan kana jirtan. Biyya tana eenyutti kennuu jettan? Warra har'a mana hidhaa jiru kanatti kennuu jettan. Yoo Rabbi sodaattan namni sagalee qabdan namoonni hedduu gaafa namni rakkate gaafa namni dhukkubsate gaafa namni beela'e gaafa masgida ijaaruu gaafa Qur'aana bitaa ijoolleen Suudi Arabiyaan akka dubbatan argaa jirtu. Ammallee wanni isin dhaabu keessattuu na dhaggeeffannaa keessatti warra ijoollee Suudi Arabiyaa jirtan. Manni citaa gubatee raachi iyyee jedhe Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaatiin mammaa kana. Manni citaa gubatee ergaa kana qabsifadha raachi iyye yaa raachamaa iyyisaa manni ka gubatee geetini ati bishaan keessa galtaa jennaani. Rakkoon tun nallee gahuun dhabdu namni ibidda dhaamsuu dhufet bishaanin ibidda dhaamsa fuudhee ibiddatti na darba jedhe ilaali raachuu. Wanti har'a ijoollee tanarra ga'aa jiru anarra ni ga'a asirra ni ga'a keessattuu warri Suudi Arabiyaa keessa jiru dhaggeeffadhu. Sababa kanaaf immoo ijoollee kanaa sagalee haa taanu karaa kamiidha warra gize mata akka daqiiqaa 5 nu haa dhagaanii isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya deematti yookaan bara siitti barreessaa jiran namoota hedduu. Sadii kuma dhaggeeffadha. Munir sagalee isaa dhaga'ama. Hin dhaga'ame. Callisaa yoo callise ni dhaga'ama. Dubbadhu mee abdi. Sagaleen kiyya dhaga'ama jedhaan hime. Dhageettu Munir. Ni dhaga'ama jeeni itti hufi. Warra komanti. Sagaleen jira. Sagaleen jira barreessamee ijoolleen komantii jala. Sagaleen abdii culullee arsii sagaleen isaanii dhaggeeffama. Jira eeni jira itti fufi. Amma booda gaarraa tan haala gaarraa biraan kan jechuudha. Kareellee bilbillee harallee bilbillee jira. Amma booda immoo deebisee dubbachuu hin dandeenye. Amma sa'a takkatti qofa kan horsiisaatii sagalee keenya kan hubachiisaa jarra. Deematii nama ijoollee mana banta hundaa'u mana keessatti waama. Mana sheekaa Abdala yaa deemas ni maatii yaa manullee itti deena. Kitaagaa keessaa qabna wajji kan sa'a tokko laatu dandeenya. Arra malee immoo sagalee isaa hin argatu jechuudha. Kitaagaa hin argatu. Kanaafuu deematii guyyaama. Bilee sheer noo godha. Sheer irraas immoo sheerii osoo sheerii sagalee namoota ta'e noo godha bitaalee kan deeman. Hundi keessa deemaan of bitaa ta'edha. Sa'a tokko ol yookaan sa'a tokko walakkaa osoo dandeenya. Amma booda jaarraa biraa hin qabne deemaa sheer noo godhaa fi nama hundaa. Sheekamaan ijoolleen nama makaanatti maallee asli mubaarak kefaalle hundaa yaa maganti galcha. Namni jaraalee haa dhufuuti. Namoota irratti hundaa'uu galcha ijoollee amaarallee tigrillee tigrillee nuti galcha boota. Isin kana rakkoo qabuun. Aga sa'a tokko walakkaa galcha lamaanii haasa'u.
jala kanatti argine online irra jira mee asli waa ma jarana numa ajajama warri komanti kun deemati asli garana kootu jira online maal jette abdi Abdi saya tolak kan diabata bilbil nanti punya bilbil diabata saya kita kamna bilbil diabata ayye asli waa madiro asli nuwama mubarak fatile barresa Itimi abdi jolle ko besijin ta afan amara tu bertus tarafan tigre tu bertus tim. Cara wali kan nanti tagoda ti yadu jawab sabni hai unta afan ne wala aktivistonni tigreetis afistonni afaan amaaraatis riikardii godhaati nutis achi irraa hojjannaati nuufima waan jedhichaaf isin carraa walii kannaati gaggabaabsaati afaan hundaadhaan akka nu dabarsitan dhaamsatiidhaan ittiin jiraatiin aktivistonni akkuma kaleetiin afaan sumaaleetiin afaan amaaraatiin afaan tigreetiin beerasabii achi jiru hundaa daqiiqaa gaggabaabaa carraa kennii fi akka dhaga'amutti dubbadhaa waraabneetiin sagalee isinii taanaa jechi jira. Okay. أما لا أما عندك يا سبب الله عليك دبل تاب شير